كولا غافسن كتبني أرارمني تمرمي محمد شربة فاودي كنوا نملو بنجرو محمد شربة إنه يو أتلين غوني غندنا ما تكون غاري متي إسلتشوا سري متي أتلين إن اللي مجاتيكا كناف تبتة أتلين مجاتيكا كناف تبتة سلمان أرارم أجاني أرارمني تمرني يا أبوي سكي أكنا قول أنا يه نما فيدي نما وان كنا سرتي أتيجوتشو أو جتشو أبو كيتي وان كنا baruko gafa sanati baballe ati gafa sa wan kana mal godarta akkuma sitti kenna ma gudu jirta jechu annam be gabe yo atinaan amanin yo atinaan amanin anin fudadhu yo atinaan amante barti jechi kun jedhame haada faate ittimi kanu rabbose afaan kam ittim ayye bakka afaan oromo kam deeyta jedhe na dhisi jedhe ayye sirra jechi kun akkitti jedhame dhageeffadhu la jechi kun akkitti jedhame wallabbi anaafi nama dhuunfaa gidduutti raawwatamte nama tokko amare ay Safi dogoggora suasii jedhamu. Baba. Hundi keessanuu takkaa caalisa. Viidiyoo sirraa Namni akka ijoollee arsitti lola kana keessatti hirmaachise ka ajjeesisiise itti gaafatama jalaan bahu. That's all. Akka kun baba Nuruddin sikka. Keeti qabda mucaa irraa. Yoo mucaa kanatti isin rakkoo biraa natti bitameera an beekaa dhiisan amaara Baafi baba an kanallee fokkoo Nuruddin viidiyoo sirraa kaasan ani atomaatti kaatereem. Anaamiti ukkoo namni buuse ofii bu'e nama biraa ture malee Inni koo bar inni koo jedhaa Inni sirraa haasa'u jira bare. namni koo as keessatti hirmaate akka waan nama yookaan fakkeenyaaf maqaleellee yookaan kamallee gaafatamummaa jalaa Ati amma bilisa ba'aa jirta. Maaltu bilisa si baasaa jira? Tokkoffaa under 18. Under 20. Saafin dhageeffat saafisha. Ati yeroo kana dubbattutti miira keessa galtee nama dhuunfaadhaan ol dhabde. Waloo nama dhuunfaadhaan ol dhabde ijoollee walloo keessaayi. Sunis taanaan dogongora dhiifama gaafattee jirti. Baba. Tokko. Amma viidiyoo san kaatanii yaada furmaata. Amma kaasuu na qoy haadha faate. Nama beekatu viidiyoo kana buufatee Waan nuti share gochaa jiran nama baay'ee share gochaa jiran. Ayye saafiin ol ka'ee dhiyoo tana na arrabsee achi Oy abboo hin gaafachiifna hin gaafata saafin hin gaafata. Mootummaan dhiifama sii godha. Ila viidiyoon kan kee kaartaa baay'isee. Dhageeffadhu sodaa namaan qabu. Mucaan kun waa ta'ee suuraa kan mucaa kanaa hooleegiin fuutee jawaaritti ergitee suuraa mucaa kanaa postatamee mucaan miskiinni kun waa taanaan wallaahi akka isin ijaarama qabdanitti walirraa hin buufu. San beeka. Ati faate illee akkam goona re'aati faate anana tafaate tanamman sudaa. Abboo saafii yoo taate anaaf ijoollee. Ol ka'ee dhiifama na gaafadhu yookiin hin kaasu. bakka usu siimii ka wallamne na tamma ina laga yoo usu dhiifama sii wallabee mi ati dhii wallaba keetiif biraankiin irra dalagu jirta Hindu'a. dhagayi asi ballisaa koy asi ballisee dhiifama si gaafadha koy si ati wallaba kiyyaa fi keetiif amma waan kana nyaachisuu barbaadda dhiifama Nam ballisinana. tahiyya Ay bay no. kalas ollu guddisinaaf isa wallabbiin eeggata wallabneef jecha suuraa kaasuu maka balleessan irratti oofaa Ol guddisaanii dhiifama na gaafatu. deem kaasi kaa dura Anaaf saafin dhiifama na gaafadhu duras na gaafattu malee kaasa. si gaafadhe kaa kunoo sila viidiyoo Addatti dhiifama maaliif si gaafata saafii? Kunoo akkana na gaafatu akkana na gaafatu. Baba ati shiratu si keessa jira dhiisi. Dhiifama gaafachuun hayyuu dhiifama gaafata. Nama barumsa sammuu keessaa qabu dhiifama gaafata. Nama kabajaa namaa qabu dhiifama nama gaafata. Doktoratu hawwii nama gaafata. Malee hoolayyiin gara suudii keessa deddeemtu nama hin gaafattu. Si yoo taatee dhinyette nama doktora waliin oolu nama hayyuu waliin oolu nama jechuudha. Namni akkana laalee si tuffatu nama sammuun kan kee barumsaan guuttame. Dhaabadhu dhiifama gaafadhuti viidiyoon sun haa ka'u. Ijoolleen olii gadi hafarsu jirti. bara nammallee isaan wallamne inni har'a gara kanaan na dhufe maarree eegenni gara kanaan na dhufe wallabbii dheengaddaa dhiifama na gaafadhu jedhe kunoo dhiifama gaafadheera dhiifama asu Akkana na gaafatta. Jawaar Saafii dhiifama gaafatin. Dhiifama gaafatin. Addatti kalas kun dhimma biraatu keessa jira abbaa deemaa kalas dhiisaa kalas No. Safi. kalas dhimma biraatu keessa jira ijaa biraa ba'aa jirtanii jechuudha
والله Addatti dhiifaman gaafatin. Gara laafoo galchi. Dhageeffadhu. Abboo jarna rabbi yoo sodaata waan hin taane raawwatina lakkata ammoo wanni isinirra cooraa gootanii irratti wanna jettan kun bareedaa Ati amma miti. ijoollee walloo dhiifama Lakka gaafadhu. cooraan bakka itti coorantu jira. Abboo barsuun xumurame irra deebitanii waan kana haara waan go'ina rabbi sodaadha. A'uuzu billaahi. Ijoollee walloo kan dhiifama gaafatu kamaaliis inshallah. Dhiifama gaafadhu ijoollee walloo dhiifama gaafadha laalee. Abboo rabbi sodaadha baabaan ijoollee waan hin taane Dhimmicha kana keessaa harkaan qabdu ati. dhaabaa ga'e hingaa. Inga waraanamne naaf himu. Gara laafoo garaa kenname gara laafoo. Waan kana dhaabaa. Qofa dhiifama gaafadhu. Malaataa kana. Ani ka jedhu Gara laafoo naa A'uuzu dubbisu. billaahi. Har'a dheengadda Wallaahi. uudhaan wallabbii qabnu farra gara kanaan na dhufee dhiifama na gaafatu qabaan kun noobudha wallaahi. Aboo dhiisaa kaa kalaas. Aboon irraa duudaa deema. Wanni dhuftee dhuftu kalaas. Baay'ee. maal taphattan abboo mucaa maal isa kun taphattan sin qo'a maal Nama caawwachaa nama goosa. Tokkicha nama dhufee Wanni isin asirratti haasoftan immoo boraarsaa na kabalchiisa. maal itti qoostan qoya maal asu maal su godha Nama abboo mucaa naa guddaa jira ta'a yeroo taphattan haasoftu. qoostan Si himiti. Nama yaada qabu ta'a. Gara laafoo maal akka ta'e beekta. Namni hunduu waan fi dalagate haamata gubbaa miidiyaa kana gubbatti an kana dhibe keessa waan namni hin yaadatin maratu ol bahaa jira beekta. Waan namni hin beekne mara dubbachuu isaatu namni itti kan amanne jira waan dubbate kana miidiyaa irratti. Wallahi waan tokko tokko argite sirifachiisa beekta. Saafiin waan kana akka nama tokkootitti an waan kana wal dhabbii namaa wal dhuunfaa dhiyaati wal dhabnee waan kana dubbadhe jedha. Viidiyoo illee hin jira jedhaa ture reefi weeti sarraa rakkoon qabu an saafii irraa amma saafii wal dhiyootana wal lolle jedha malee wallahi wal loluu isaan beeku nanaaf saafii. Waan badaa saafiin hadha naan jedhe naalaa bukmoo naalaa maal naan jedhee ganna buuse reefi. Malee anaaf saafii. Maaleesh kunoo baran dhiifama si gaafadheera san. No namatti naaro nama yoo sitti aare saafii namatti Dhiifama aare si abbaa kee arrabse kun dhiifama si gaafadheera. Dhimma dhuunfaa biraa. amma balaa kun hunduu balaa jawwee fidee miti namni akkatti muka litti na qo'ee galuu kun Amma viidiyoo kaafte moo kaafne mataa afaan oromootti. Gara laafu dhugaan jawaar galuu qabdi. bakka amaarree amma dhiifama jedheen dhiistuure ati Jawaar is king. Maal taate rabbi jedhiiti caammaa kee dhiifama maalii yoon harkisaame gubboo kennaa jiraata kana caammaa kee dhiifama gaafanne kaalsii kee dhiifama gaafanne surree tante bichaa dhiifama gaafachuun irraa fi obboleessa kiyya no dhiisi kaa viidiyoo kaasi deemi. Jawaar is king ummata amba cabbace laa ilaaha illallah jawaar yaa rabbi maatsanii akka jawaar maatsanii oromoo keessaa. Abboo ani fajjarna intiin qallatanii miisin ani bakka malee. Magaalaa dalagatu. Magaalaa keessa dalagatu. Taa biraan kee akkana kanan dalagina. Wallahi wanna kana rabbuu isin hin dhiisu wallahi. Mee jawaar isin hin dhiisu wallahi. Haasuu ila. nama kaadheen beeku jawaarin porfaanii. Koottaa na qaladhaa jedhee yaa'amu fulullee koottaa na qaladhaa kaa haduu. Wallahi la. waxii distii guuttee Namni kuma lamaa kun akka dubbiin kun biraan kee ta'e na hubadhaa adaraa keessa. Siinuu bate. Rabbi jedhiiti viidiyoo san kaasiiti dubbiin piraankiidha jedhe uummata kanaan please. Aboo abuusu awuu narraa buusu yaaki wallahi piraankii fiddannarraa ani piraankii akkana yeroo ammaatti hin barbaadu. Yeroo biraa piraankii barbaaddan dalaga. Viidiyoo Akka barbaaddan na godha. Ilaalaal viidiyoo sirraa kaasee jira. Jawaar akka fedhe si haa godhu an sirraa kaase garuu viidiyoo garuu dingata jawaari ergitee jirti durriyyeen anuma nama biraati miti. Na Johaari nan guyyaa Johaari rakkoon qabu anillee himma bilbilaa fi Waliin haasoftaa baakiyyaillee namni itti naa himuun jira. Kunoo haati faatee na fayyaa qabdi ta Johaari wajjin sa'aatii damee afuraase. Maal jawaar yoo taate xiqqaa guddaa waliin haasaya ammaddiinuu Ani rakkoon qabu an bakka dhaquun beekaa siin jedhe Johaariin bira. takkalee maqaa arafaatee baafattee seentee daqiiqaa lamachi teettee baate na guddisimee waa argitanii na guddisi kaafii ati maal keetii boottaa kee dhiisii iyyuu saafi. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو قطعي بنا قطعي في جرياتي وأنا maal gattaa jette rabbi jedhi akkuma nama kuma digdamii shantu poostate nama kuma digdamii Maal sodaata saafii? Namni maa Namni namni fara. namni kenna kun. yaa rabbi na eegi ati yaa rabbi na eegi ati Yaa rabbi nallee eegi.
يا Arafat kelle video injira bar. Maal jedhee jira? Maal jedhee laata? شافي جلس يا رب أسرع نمتي. إيجيت يا رب يا رب نعيش. سيل إيسا قبوا ولا أول مو وما قبوا وما بابو دبوا ولا يا رب نعيش. سيل إيسا قبوا ولا أول مو وما قبوا وما Guys, warri Saudi jirtan gara سيل كم ما في قال ما ده بالك صافي كابان سكلو جرتي Arafat akkana godhi. Ijoolleen Saudii irtaan fooloo irraa deeffadhaadhiin. jechuudha qoy saafii dhageeffadhu jecha takkatti si jedha dhageeffadhu abbaan waan fedhe haa oofu yoo dhugaa qabaatte wanni ati teerartu takka hin jiru hudduu warri haasee Akka jedhu qoy iluun deengaddu matana jawaari leencan kenni neesila. Hin ta'u kaamaalee. Gubboon hin jiru, gubboon hin jiru. Yoo akkas ta'e Ahmad kitaaba irraa binne. Uffatu nama baasa malee miidiyaa kanarra abbaa feeteen deemtee sin baasu wanni xaaq jettu hin jiru laal yoo dalayde tiga baalle yoon dalagin maannin mina kaasa'u yellamu ko maala oduu ooftan akkanumadha habiibi xaaxaatin jedhin hunda isii jala hudduu warri haasin too barbaada Wallahi hafuurri natti deebi'ee ulfaadhu. اول قلت والله wallaahi براكي يرو أما قاريمت اول قلت بشان بينا ما جلس يا أول وان دمارون بيتو بشان بينا جلس مين فكرني ما ودي كبر براكي يرو أما أنا مرة دلقا والله بشان بينا أبو مالتا ده ركود لا الحمد لله كيدو كيدو كسافر اللي دغارا Qoyaan ka jedhu. Isin Itoophiyaa keessa nama jeeftanii baatan moo maa akkas jeeftanii Itoophiyaa kana? ركعتا Itoophiyaa nama ajjeesu miti gara lafa maal jedhu rakkoon jiru jetta. Nuti teenna amma fakkeenyaaf an osoo waa balleesseeti namni yookaan biyya kanatti yookaan ammoo nama warra biyya Oromoo biyya kana namni waa onna jedhu hin jiru si galee. Rakkoo godhi yoo biyyatti illee gallee bar lubbuu tanteetiif waa taate homaa miti bar. Maatii kan kee beelawaa yookaan garaa nyaatee garaa hin qabne yookaan uffatee dirraa hin qabne gaafa maqaa kan keetiin onna jedhan rakkoo akkasii. هاي جوار ايه بده جوار garuu namoonni na dhageeffadha wanni takka ajajaan isinii ta'ee jira warra baliidhaati nama hunda akkas godha awwal mee qoy awwal qoy mee namoonni jawaari isin laxxafaa jiran kunni dagattanii jawaarii waan jedhina dagattaniitu bakka waan godhamaa jiru kana marayyuu seerumaan godhaa jira yoo rabbiin fideetti nu naqee rabbitti nu naqee والله Boyin boonne ati. Ganaa Waa push gootee tasu. Bakkuun hin danda'amu isiniin jedha bar waan jedhinaani wallahi Ati waa push gootee? an push hin goone waa kadhee jira Akka jedhu qoy jawaari. waa kadhee kanaaf abdiin culullee waa kadhanne maal jennee Akka jedhu uuu qoy. rabbi isinuu meedhaan tuminaa jennaan keessa akka saree dullatti kana dhiitanii gara inni buusan Sun rakkoon qabu hin tuminaan rakkoon qabu. Yoo hudduutti dhiibaa itti rakkoon. Angka jedhu qoy. Angka jedhu qoy. Ansaniin diban. Kam ijoollee kenna bichaa fuulli mudhata kabiraa argaan jiru bar kabiraa jimma maa poostatu dide jawaar. yaa suusuufaa ijoolleen baay'een ijoolleen jimma hin dhoysite maal akka ta'e hin beekon Ijoolleen jimma keessaa nama salphan jira guys. wallahi nama baay'ee jiraan dhoysan garuu baasaa ijoolleen jimma nama isin keessaa nama balleessaa ture suusuu baasaa ijoolleen walloo baasaa Video qabdan juga. Asli hin qababan. Video qabdan nu Warri video qaban busukata warra Warri yoo sabu No, calm down. Safata dhiisaati deemaati jimmaa fi arsii jedha sarchi godhaati lola yeroo san deemamaa ture lubbuu miskiinaa gisee san qalamaa turte jimmaa fi arsii jedha sarchi godhaati suuraa ijoollee sanii baasa. ayyee qanuun baasa Wallah jimmaa safata farsii jedhanii baasanii jimmaa fi arsii jedha sarchi godha. Tiktokii kana seeni. jimma Ay, nu fixaa jirtan. arsii Ya Rabbi, ang guyyaa sawwaa dubbatte. Mee qoy dura du'aati sarchi godhi nu bilaala. Dhagaa godhe saafiin nafseetti ya dhagaa godhe osoo jedhu warra nyaata malee bulaa jira. Ati patee gowwaa maaliif beekte? uun isiniin taphataa Waan deeka jettu jechuudha. Arafat maki qoy Arafat ka waggaa afur duraa waan ta'aa.
dura turtaa jedhe waggaa 10 dura انت ايه وقع فردورا اللي انت Ajjeesa على الله ما لي jennaan فهمت amma ka iluu ka hafarsoo faatinu ka waggaa afuriitti bayaa jira bar. ajaa'ib alakka Haati faatee aboo barkasuusus wallahi nama osoo argitan haati faatee bakka qalaa fannisaa mormarraa muraa qabaatii fidaa jettu yoo jiraate haati faatee qabamuu qabdi of course. atoo apuushin goone arafaate qurxummii minaamina gara laafoo dhagaye osoo isin hin maxxansin Amma usu ummata kanatti mi amma dhugaatii yasii galee. No ansanii Anaaf isaa fi wallaba dhuunfaa qabnaa jettee dubbachuu danda'u qabda ummata kanarratti wallahi. laa sanii miti bara ani jechuun odoo hadha yookaan jawaar kana posateedhaa fi dhugaatii yoonni jettu hin jiru saafiyatillee ragassi jira nagaa lallabi seeraan qajeelemu fagaadhaaf osoo hin taane duruma waa'ee gandaa keessa galee Akkam? waa'ee dhimma kutaatiif gandaa waan amantii keessa hin galu. amma jarana tan bocaa bocatanii dhiistanii wanni taru taree abbaa baase rabbi Mudbii maal abbaa jedhaa dubbeentu Oromoo bina jedhaa. wallahi Maalaa soo jeeta gorbaa. wallahi tan bocaa bocanaan karma sanitti ma inshallah Abdii kumeen posanne jawaar koy abdii kumeen posanne jawaar. Wallahi ragaa wanni takka hin jiru wallahi. Waan akkanuma waan agartanii godhatin asim jettanii. Jaarsolii asiin dura jaarsummaa taa'aa turtellee posatu qaba akkas taanan jawaar. jaarsotii wallaahi akkas taane sheekkat gurguddarraa rakkoo qabda jarri araaraaf teette warra araaraaf teette sila maal jedhanii bosotarree waan ofii maal jechuun Osoo jarri jaarsummaa fiddeetiin hooleyyii gastii irratti ol galchiteetiin nama 20-30 qabattee taa'uu dhabdeetiin feemasii godhuu baatteetii asirratti nurratti namni tokko yoo akkas taate warra faama saati ka waan ofii sirraa waa'ee sanii miti ama mirga nama gaafannaa guutuu muddiin warra faamesoota feemasoota Arafaate akka jedhu kun haati faateetu waan ofii jawweettee maqaafitti baaftee dubartoota keessaa maaliin hin agarraa guyyaa takkitti illee seenuu dadhabde. ol seenuu miti waan salphinnaa jechuudha waan salphinnaa waggaa afur maqaa isaa baadadhee deemeenii suuraa kiyyatte erganii tasa dogongoree namichi kun hin jarjaraa ol na darbee waan ofii miiliif jedhee moggaafadhaan. doktora qabii hidhi achitti wallaahi billahi qabduu seenuu achi ol seenee yaada kennatu waan ofii Abbuusee soddaa ofii ol galcheecha achumatti maqaa isaa waggaa meeqa baadhatteeti wallaahi. warra jimmaa Dubbii jechuudha. jabeessaa aslii warra jimmaa jabeessaa. hin dubbisi wallaahi waan Soddaa ofii ati jedhanii asliima. Soddoota koottaa jedhanii maaliif kadhataa. dubbistaa doktor asli waan ofii waan si dhufu keessaa koofiyyaa 46 ol darbe nagalchuu didera aariitti qaba. Habibi kiisinkii habbaa 15 godhee nagalchuu didan. Koofiyyoota kiyya dachaasee yoo walitti Ati kiisinkii jammal maal jette goota kiisinkii rakkoodhaa mas hin galchanii. Maal ani inshallah rabbi jedhati. Unas deebi'eenu gara narraan laayibii ilaalaa jirra. Ibsaa gabaabduu sanii gadi jiraan. Gootonni Ana malee isiniin jedhu. hin beektu ati faatee barbaadoo Ammallee laa goota kiisinkii. warra soddaa isaanii warra soddaa ofii irra dabre asliini warra soddaa ofii bicha ol galchaa ture kaleessa ajandaan kiyya tokko isa kana inshallah. Amma kunoo Nasraanuyyuu gubatteeti amma kunoo jawaar irra gatu jirte magabbaateeti nu basaasaa jira. Wanni ni hojjetaa jiru gaarii miti. Afoo dhaabannee jira jettee dubbataan. Abdii hukumee qaata si harkisaa sila maali? Walumaa gala jimma bahu dhugaa dubbatuuf jimma gandummaa irratti shoora olaanaa warra taphataa ture. Gastii ergadhu abdii hukumee gastii. keessuma Abba dhaabbataa jala nama osoo akkuma seentanii itti cuqqaalina haasame horofaan hoogganaan haasofna horofaan kan kennamne afaan qabanna sukkaara nukkaa'aa jira. itti muddaate deemnee nama mana banadhaa Tokkoffaa irratti galmeen amma miilan adeemamaa jiru kun bataam xuroodha. Maaliif yoo namni nuu qabameetu raawwatamin akkanatti shoorri irratti taphatamee miskiinni hara galfachuun agattii tanaa ayaan beeree happi jedha. Asumaan jawaar galatoomedha. Osoon galatoomfanne darbuun barbaadu. Inni biraa ammoo as keessatti kutaa Arsiitii fi kutaa Harargeef Walloo sadiin kana malee kutaan Jimmaa kutaa duraan shoora olaanaa gandummaa keessatti taphataa turte. Ijoollee hedduu isii
kanu beeknus jira nu tokkumaa kennuuf eenyu nurraa fuudha yoo ta'e malee Kutaa Jimmaa osoo hin taane ijoolleen Jimmaa warri ijoolleen Jimmaa jechuudha akkuma ijoollee Arsiidha ijoollee Jimmaa kutaa osoo hin taane ijoollee jedha. yaa kana kitaabaa miti dhiisi waan ofii kitaabaa miti ka irra naa baatu ani akkasuma jechuu deemaanillee. Raggata. Kutaa yoo jette hunda walitti Raggata. qabata amma ijoollee jedhi ijoollee. Arafaate. Ayyee. Ani deemee jira nagaan tura ishii maalii fi ammallee waa'ee ganda nama kaastanii haasaa jirtan waan ta'eef dhimmi kun boodallee waa'ee gandaatti zoora. Waan kana keessatti qoyi ani hin beeku.